Here we go. The man who led the celebrations of the FA Cup is going to get it started, and Crystal Palace have got a European trophy. ዋንጫ ኮንፈረንስ ሊግ የአውሮፓ ተበጥሙራን ክሪስታል ፓላስ ጎሊ tokkoof zeeroodhaan ራዮ ቫይካኖ injifachuun seenaa isaan yeroo jalqabaaf dorgommii miiliyaardii Awurooppaan waancaa fudhate Redbull Areenatti taphaa kilaboota lamaan walitti fideen Crystal Palace goolii daqiiqaa 51 irratti Jean Philippe Mateettan galchee mo'ate taphichaan carraa goolii Yeremii Pino jala sibiilli goolii deebisee fi Mateetta jala goolii eegan ራዮ ቫይካኖ kan deebisee yaaliiwwan cimaa ture gama ራዮ ቫይካኖ yaalii kallattii sirrii eegde takka qofa yaalan leenjisaa lammii Oostiriyaa Oliver Glasner bara 2024 kilaba kana leenjisummaadhaaf gara Ingilaandii yoo dhufu hooggantoonni Crystal Palace irratti waliif hin galle ture yeroos Roy Hodgson kan leenjuu Crystal Palace waancaa osoo hin taane turmaata Premier League Ingilaandiif morkachaa ture har'a garuu seenan jijjiirame waancaa Conference League Awurooppaa golatti galfatan bara darbe waancaa FA Ingilaandiin Manchester City injifachuun yeroo jalqabaa waancaa guddaa maqaa qabu kan argate Palace nama kana jalatti ture waancaa Community Shield Liverpool injifachuun milkeessaniiru ji'oota 12 darban keessatti waancaa sadaffaa milkeeffatan amma Crystal Palace bara dhufu liigii Awurooppaa irratti hirmaata kun ammoo kilaboota Ingilaandii dorgommii Awurooppaa irratti hirmaatan 9 akka ta'an godheera dursee Aston Villa liigii Awurooppaa injifateera sanbata dhufu Arsenal Champions League kilaboota Awurooppaa kan injifatu yoo ta'e olaantummaan kilaboota Ingilaandii ifatti kan itti mul'atu ta'a jedhameera jalqabaa hojii gaggeessaa Crystal Palace Stephen Parsic leenjisaan kun Crystal Palace leenjisuuf hin madaalu jechaa kan ture yoo ta'u isa qacaruuf fedha hin qabu ture jedhama garuu daariktarri ispoortii kilabichaa Loic Friedman leenjisaan kun yeroo inni Bundesliga Jarman keessatti Wolfsburg fi Eintracht Frankfurt leenjisu argee baay'ee dinqisiifate akkasiin gara kibba London kan dhufe Glasner kunoo milkii kilabichi arguuf miti abju'ate hin beekne qananii seeraamu galamaaf walakkaa keessatti waancaa 3 Crystal Palace waliin fudhate sanuu taphattoota akka Eberechi Ize Marki Gee fi Durses Michael Olise fa kilaboota biroof dabarsee kenneera erga shaampiyoonii ta'an booda leenjisaan kilabichaa Oliver Glasner amma ani akkan Crystal Palace gadi lakkisuuf beekamaadha hojii gaggeessaa kilabichaa waliin walii galuun danda'e garuu kana booda leenjisaan Crystal Palace leenjisu kana ol karoorfachuun dirqama jedhe taphattoota kana waliin wanti hojjenne galmee seenaa Crystal Palace keessatti yeroo hunda dubbatamas jedheera and Crystal Palace have got a European trophy. Mikel Arteta leenjisaa cimaa Premier League England ta'e leenjisaan Arsenal Mikel Arteta leenjisaa cimaa Premier League England bara kana ta'uun badhaafame Premier League England badhaasa leenjisaa cimaa bara 2025-26 beeksiseera leenjisaan Arsenal Mikel Arteta leenjisaa cimaa Premier League England ta'uun badhaafameera Arsenal waggoota 22 booda yeroo jalqabaatiif waancaa Premier League England akka milkeessuuf gargaare gareen kun bara kana taphoota liigichaa 38 taphate keessaa Jamija injifateera Arsenal goolii 25 kubbaa dhaabbate irraa galchuun seenaa haaraa galmeesse Artetaan gareen isaa goolii 19 kubbaa rogaa irraa galchuu dabalatee garee kaardii diimaa hin arganneen waancaa kana injifate garee kana goolii muraasa keessummeessee fi goolii hedduu galche ijaaruun abbaa waancaa kan ta'e Artetaan leenjisaa cimaa ta'uun badhaafameera. Barcelona Anthony Gordon mallatteessifachuuf Newcastle waliin walii galeera. Barcelona Newcastle United paundi miliyoona 69 akka kafalus himeera. Bayern Munich taphataa kanaaf fedhii olaanaa qaba ture. Newcastle taphataa kana irraa yoo xiqqaate paundi miliyoona 70 barbaada jedhe. Gatiidhuma inni jedheen Barcelonaan taphatichaa fudhachuuf walii gale jedhame. Anthony Gordon walii galtee hanga bara 2030 isa tursiisuun Newcastle waliin qaba. Ta'us Newcastle akka bara darbe Alexander Isak dhabetti taphataa kanallee guyyaa dhumaa dhabuu mannaa jechuun amma gurguruu filate. Barcelonaan Julian Alvarez Atletico Madrid irraa Joao Pedro Chelsea irraa barbaadaa jira. Hans Flick Marcus Rashfordis paundi miliyoona 26 mallatteessifachuuf filannoo qabu.
Manchester United Ederson mallatteessifachuuf dhiyaate. Manchester United taphataa sarara jidduu Atalanta Ederson bakka bu'aa Casemiro taasisuun mallatteessifachuuf akka dhiyaate Sky Sport gabaaseera. Taphataan sarara jidduu lammiin Biraazil kun Atletico Madrid waliinis maqaan isaa ka'aa ture. Manchester United filannoowwan sarara jidduu biroos hordofaa kan jiru yoo ta'u, taphataa Brighton Carlos Baleba fi taphataa West Ham United Matteo Fernandes mallatteessisuu barbaada. Ederson dandeettii ittisaa cimaa seeraa irratti mul'isee keessattuu dandeettii kubbaa morkataa garee faallaa jalaa fashaleessuu fi kubbaa hiriyoota isaaf dabarsuu danda'uun xiyyeeffannaa Manchester United ta'e. Haa ta'u malee dandeettiin kalaqaa fi dandeettiin kubbaa gara fuulduraatti dabarsuu isaa Casemiro waliin wal bira yoo qabamu ammallee gaaffii keessa jira. Atalantaan paawundii miiliyoona 40 jijjiirraa Ederson irraa barbaada. Manchester City fi Manchester United Elliot Anderson fudhachuufis dorgommii keessa jiru. Taphataan sarara jidduu ganna 23 kun bara dorgommii ajaa'ibaa Nottingham Forest keessatti dabarseen jijjiirraa ganna kanaan ija kilabootaa keessa galeera. Akka BBC Sport gabaasetti gatiin jijjiirraa Elliot Anderson riikardii jijjiirraa Ingilaandii paawundii 100 fi miliyoona 100 fi miliyoona 5 ture ni fooyyessaafis eegama. Leenjisaan Nottingham Forest Vitor Pereira Anderson fi Morgan Gibbs White kilabicha keessa tursiisuuf fedhii guddaa akka qabu ibsuun, Anderson garuu sababa Forest kubbaa miilaa Awurooppaa irratti hin hirmaanneef kilabicha gadhiisuu barbaada jedhame. Shaampiyoonaa Awurooppaa garee Ingilaand umrii 21 gadii waliin kan injifate Anderson bara 2024tti paawundii miiliyoona 35 Newcastle United irraa Nottingham Forestiif mallatteessuusaa ni yaadatama. Enzo Fernandez Chelsea gadhiisuuf fedhii qabaatus kilabichi gatii guddaa gaafate. Chelsean taphatichi akka gadhiisu waan hin barbaanneef paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 gatii isaa godheera. Chelsean waltajjii Awurooppaa irratti osoo hin hirmaatiin hafee taphatichi ammoo sadarkaa sanaan morkachuu barbaada. Fernandez bara 2023 paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 7 Benfica irraa Chelseatti dabalame. Amma waliigaltee hanga bara 2032 isa tursiisuu qaba. Kun ammoo Chelsean gatii barbaade akka himatu isa gargaareera. Dabalataan karoora kilabichaa kan bara egereetis jedhameera. Taphataa kana Manchester Cityn Anderson Elliot dhabee taanaan filannoo lammaffaa taasifateera. PSG'n kilaba biraa taphataa kana barbaadaa jirudha. Real Madrid ammoo gatii Chelsean jedheen taphataa kana fudhachuuf fedhii hin qabu jedhame. Taphataa sarara jidduu Manchester City Rodri mallatteessifachuuf fedhii qaba. Chelsean ergaa barana sadarkaa kurnaffaan xumureas leenjisaa haaraa Alonso jalatti morkataa cimaa ta'uu waan barbaaduuf taphataa kana dabarsee kennuu fedhii hin qabu jedhame. Robertson Tottenhamiif mallatteessuuf dhiyaateera. Taphaa guyyaa xumuraatiin turmaata liigichaa kan mirkaneeffate Tottenham lammii Scotland Robertson mallatteessifachuuf dhiyaate. Liverpool waliin kan gargar bahe Robertson ganna 32 irratti argama. Dhimmoota murteessoo irrattis Tottenham waliin walii galaniiru jedhame. Tottenham Thomas Frank waliin waytii jirutti jijjiirraa waqtii bonaatiin taphataa kana barbaadus hin milkoofne. Kilaboonni lamaan walii galanis Liverpool taphataa kana boodarra tursiisuu filate. Robertson taphataa muuxannoo qabuu fi garee biyyaalessaa Scotlandiifis taphoota 92 taphateera. Waancaa addunyaa ganna kana biyya isaa waliin ni hirmaata. Liverpool waliin taphoota 378 taphachuun waancaa Premier League England 2 fi Champions League Awurooppaa 1 injifateera. Maurizio Sarri waliigaltee Lazio waliin gargar bahan. Sarriin Lazio leenjisuu eegalanii waggaa tokko booda kilabicha waliin gargar bahaniiru. Manguddoon ganna 67 Maurizio Sarriin yeroo lammaffaaf kilabicha waliin gargar bahuu isaaniiti. Bara 2021 hanga 2024tti kilabicha leenjisuun san booda gadhiisanii bara
2025 deebi'anii leenjisaa kilabichaa ta'an. Laasiyoon baranaa liigicha sadarkaa kurnaffaan xumure. Kooppaa Itaaliyaa immoo Inter Miilaaniin mo'amuun dorgommichaan ala ta'e. Neeppiliisitti kan dhalatan Saarii fi kilabichi amma waliigalteen gargar bahaniiru. Kilabichis oolmaa isaaniitiif galateeffateera. Saariin bara 2021 kilabicha sadarkaa lammaffaan akka xumuruuf gargaaruun erga bara 1999 qabxii ol aanaa akka galmeessu taasisaniiru. Leenjisaan duraanii garee biyyaalessaa Itaalii Jeenaaroo Gaatuso ammoo bakka Mauriiziyoo Saarii ni bu'uuf eeggamu. Nuno Espirito Santo leenjisaa West Ham ta'uun itti fufu jedhame. West Ham United Premier League England irraa gadi bu'us leenjisaa ta'ee itti fufuuf Nuno Espirito Santo murteesseera. Leenjisaan lammii Portugal kun bara dorgommii erga xumuree booda hooggantoota olaanoo kilabichaa waliin marii kan taasise yoo ta'u gareen lachuu kilabichaa gara Premier Leagueetti deebisuudhaaf walii galaniiru. West Ham Nuno Espirito Santo ji'oota darbe keessa fooyya'insa inni agarsiiseen akka itti fufu murteesseera jedhameera. Neezerlaandis garee waancaa addunyaa irratti ittiin hirmaattuu ifoomsitee jirti. Taphataan sarara ittisaa Liverpool Jeremy Frimpong hin filatamne. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umrii 17 gadi waancaa Afrikaa Marokoon qopheessite irratti hirmaachuun ramaddii irraa osoo hin darbin hafus jijjiiramni jiraachuu leenjisaan garichaa Benjaamin Zimar kaasaniiru. Itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Obbo Baharuu Xilahuun kilaboonnis taphattoota kanneeniif carraa taphaa laachuu qabu jedhaniiru. Dabalanni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Salato swings it in only for Ethiopia down the line from Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umrii 17 gadi waancaa Afrikaa qopheessummaa Morokootiin dorgomamaa ture irratti hirmaachuun ramaddiirraa sadarkaa sadaffaan xumuruun deebi'e. Biyyoota ciccimoo kaaba Afrikaa waliin kan ramadame garichi tapha jalqabaa Ijipti waliin qixa bahuun Morokoon mo'amee Tuuniziyaa injifachuun ramaddicha xumure. Waancaa addunyaa Kwaatar qopheessituuf darbuuf carraa argateen ammoo Moozaambiik waliin goolii tokko qixaan xumuruun peenaalitiin mo'amee osoo hin darbin hafe. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa taphaan booda ibsa kenneen qabxii taphattoonni kunneen galmeessaniin galateeffateera. Gaafatamaan waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Obbo Baharuu Xilahuun garichi kufee galee osoo hin taane maqaa biyyaa garee kabachiiseedha jedhan. ኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች በሞሮኮ በነበረው ቆይታ ላይ gareen umrii 17 gadi Morokootti ga'umsa fooyyee mul'isee deebi'eera. Morkataa cimaas akka ture ni amanna. Imala waancaa addunyaaf gara Kwaatar jennee eegalle hin xumurre. Yeroo tokko karoorri akkaataan ittiin madaalamu osoo hin morkatin ta'uu hin danda'u. Gareen kun kufee gale jechuun hin dandeenyu. Garee Itoophiyaa kabachiisee deebi'eedha. Leenjisaan garichaa Benjaamin Zimar garee kana dura daqiiqaa 90 taphatee hin beekne ga'umsi mul'isee fooyyeedha. Ammas carraa taphaa argachuu barbaada jedhan. And indeed, many of the players that we received 10 days prior wanti fooyyeen jira. Taphattoonni keenya kana dura daqiiqaa 90 taphatanii beekan. Daqiiqaa 90 kan taphatan tapha ramaddii jalqabaa Ijipti waliin taphanneedha. Taphattoonni kilabootaaf taphatanis carraa daqiiqaa 90 taphachuu hin arganne. Sana yeroo gabaabaa keessatti fiduun ulfaataadha. Shaakala muraasaan gareewwan ciccimoo waliin morkanne. Kunis ta'e jijjiirama jiru anitti quufeera. Kubbaa miilaas taphataniiru. Fedhiin taphattoonni injifannoof qabanis olaanaadha. Guyyaa tokko garee biyyaalessaa Itoophiyaarraa waan gaarii akka argannu abdiin qaba. Taphattoonni erga waancaa seekaafaatii carraa taphaa hin argatin jiraachuu kan kaasan Obbo Baharuu Xilahuun kilaboonni Federeeshinii Kubbaa Miilaa irratti qofa laaloo osoo hin ta'in taphattoota kanneen carraa taphaa kennuufii qabu jedhu. በክለቦችን በኩል ከፍተኛ ስራ መሰራት መቻል አለ። Kilaboonnis hojii bal'aa hojjechuu qabu. Waancaa seekaafaa booda taphattoonni tapha tokkollee hin taphatin jiru. Kilabootatti dabalamanii osoo taphatanii ga'umsa caalu mul'isuu danda'u. Warri kilaboota irraa dhufan ga'umsa isaan mul'isan arginee jirra. Dirree irratti ga'umsa fooyya'aa mul'isuudhaaf irra deddeebiin carraa taphaa argachuun si barbaachisa. Kilaboonni kana irratti hojjechuu qabu. Hireen taphattoota kanneeniif Federeeshiniin Kubbaa Miilaa irratti qofa rarra'ee hafuu hin qabu. it's a goal that could make such a big difference for Ethiopia.
Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha michoomaa garee biyyaalessaa Maalaawii waliin taphata. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa caamsaa 29 fi waxabajjii 2 istaadiyeemii Dirree Dhawaatti tapha madaallii ga'umsaa Maalaawii waliin taphata. Leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa Yohaannis Saalee taphoota michoomaa garee biyyaalessaa Maalaawii waliin taasisaniif taphattoota 23f waamicha godhan. Taphattoonni waamaman tapha CB Premier League Itoophiyaa torbee 34ffaan booda gabaasaa gochuun qophii isaanii ni jalqabu. Taphoota Premier League torbee 34ffaa irratti hundaa'uun filannoon taphattootaa kun jijjiiramuu akka danda'us ibsameera. Ammaaf Yohaannis Saalee goolee eegdota Abubakar Nuuraa, Sa'iid Habtaamuu fi Fireew Geetahuun filataniiru. Ittisaa garichaa irratti Fiqruu Alamaayyoo, Jamiil Yaaqoob, Saamu'eel Yohaannis, Fitsuum Fitaaloo, Yaareed Baayyee, Raamkeel Jeems, Rooboot Silaaloo, Ridwaan Shariif, Gurum Hagos warreen filatamanidha. Sarara jidduu garichaa irratti Habtaamuu Takastee, Musee Kabeelaa, Biniyaam Ayitan, Waganee Gazaanyii fi Biniyaam Balaay taphattoota sarara jidduu irratti filatamanidha. Sarara fuulduraa garichaa irratti Masfiin Taaffasaa, Addis Gidee, Charinnat Gugsaa, Biniyaam Fiqruu fi Daawwaa Hotteessaa waamamaniiru. CB Premier League Itoophiyaa torbee 34ffaan har'a yoo eegalu Qiddus Goorgis Dirree Dhawaa Machaal Arbaa Minci waliin morkiin taasisan ni eegama. Taphoota torbee 34ffaa liigichaan har'a istaadiyeemii Finfinneetti tapha tokko, istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphoota lama keessummeessa. Istaadiyeemii Finfinneetti adeemsaan gara ga'umsaatti kan dhufe Bunni Itoophiyaa kilaba wancaaf morkachaa ture ammatti injifannoo irraa fagaataa jiru Hawaasa waliin taphata. Hawaasaan marsaa jalqabaa liigichaa sadarkaa lammaffaa irra taa'uun Buna Sidaamaa waliin morkachaa ture. Kilabichi taphoota liigichaa 10 darbaniin injifannoo malee jira. Adaamaatti Qiddus Goorgis Dirree Dhawaa Machaal Arbaa Minci waliin taphata. Machaal tapha kana injifannaan garaagarummaa Buna Sidaamaa waliin qabu hanga Bunni Sidaamaa taphatutti gara qabxii lamaatti dhibbisa. Hadhuma turtii liigichaa argachuudhaaf Dirree Dhawaan Qiddus Goorgis waliin morkiin taasisuun eegama. Boru baankiin daldalaa Itoophiyaa Itoo Elektiriik Walaayitaa Diichaan Nageellee Arsii waliin Finfinneetti taphatu. Sanbata Adaamaan Buna Sidaamaa Bahar Daar Maqalee waliin taphatu. Adaamaatti ammoo boru Midagannat Shireen Hadiyyaa Hosaanaa Faasil Shaggar Sanbata Walwaaloon Madiin Itoophiyaa waliin morkiin taasisan eegama. Liigicha Bunni Sidaamaa qabxii 58 yoo dursu Machaal 53 Nageellee Arsii 52 lammaffaa fi sadaffaadha.